akka jedhametti yoo ta'e dhimmi marii irra jirtanu akkuma obboleessi keenya jedhee artistiin keenya Umar Suleymaan kan inni jedhee sirriidha moo sirrii miti waan jedhu irrattidha obsetti fufi. Hayyee yoo yaashama harka fuun ilmaan Oromoo hundi keessanii kaabaa kibbaa bahaa dhihaa Eeshiyaa Ameerikaa hundi keessa warri jiraattanii baga jiraattanii gaa ilmaan Oromoo waliin dubbachuun bareeddudha. Naman darbatinaadha. Yaadni kun yoo sirrii ta'ellee sirriin ta'in illee fudhachuudha. Kun yaada wal jijjiiruu waan ta'eef yaada wal jijjiiruun dirqama. Maaliif dhiigni teenne tokko sabni keenya tokko jechuudha. Hayyee gaa amma gara dubbiitti deebi'a. Yaadni artistii Umar Suleymaan jedhan dhugaadha. Yaa gaafii sirriidha. Gaafii uummanni Oromoo gaafataa jirullee gaafii uummanni Oromoo kun garam deemaa jira silaa wanti kun maal inni kan jedhamedha. Hanga silaa biyyuma keessa deemaa jiran malee wanni himanii fi wanni jedhan tokkollee hin jiruu natti fakkaate. Gaafiin gaafatamee jira. Gaafii sirriitu gaafatame. Namni yoo sabaa dhaabbate akkatti gaafii wal gaafachuun waan sirriidha jedha. Hayyee abbaa giddiirraallee gaafiin qaba. Gaafii kan kee abbaa giddii sitti deebi'a. Jawaar uummanni kun miidhamaa jira. Uummanni kun gibiraan ta'e akka hin taaneen haala hin taaneen miidhamaa jira. Je'eetini dubbii takkitti dubbatee jechuudha. Atuuyyuu uummata maaltu Jawaaritti si bobeessaadha gaafiin kiyya abbaa giddii. Atillee uummata ati uummata keessaa tokko yookiin siyaasaa tokkoon geggeessitu yookiin immoo tuyyuu kaabinee taatee kan kee hin dhageenye kaabinee ta'eera yoo jette kallattii saniin hojii kan kee yoo geggeessaa jiraatte nu beeksisi gaafii kana nu deebistanii. Doktorri nama tajaajila malee siyaasaa irratti hin hirmaatu. Gaafii kana kallattii makanaan nu deebistan muyiti qabadha warri seentan. Gaafii kana maaltuyyuu uummata irratti duuduu fi yoo uummataa dubbatame akka uummataan dubbatamne mootummaa qarqaaruu isin geesse tokko. Kaabinee taataniirtanii erga kaabinee taatanii uummata keessanitti gabbaatanii hojii akkanaa hojii kaabinummaa hojjetaa jirraa maattanii hin beeksisina. Maaltu Jawaar irratti isin duulchise? Jawaar yoo ta'e uummata Oromootii dubbataa jira. Gibirri irra haa dhaabbatuuf lubbuun namaa akka hin bahini waraanni irratti hin bobba'ini faannoon hin ajjeesini jedhameera. Gaafii kana naa deebisa abbaa giddii. Dubbii walitti hin dhedheerissinu. Anis kan deeggaru afaan qawweeti waan ta'eef. Obse gaafiidhuma qofaa kan kee. Galatoome. Namoonni carraan isin hin geenye waan abbaa giddiitiin wal qabatuuf waan Umar Suleymaaniin wal qabatu. Namoonni kana keessaa yaadan kennan jirtu kan bira. Abbaa giddiitti ceena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Atis gabaabsi daqiiqaa 5 qabda achi kee abbaa giddiiti. Okay. Walumaa galatti yaada Umar Suleymaan illee nan deeggara. Yaada gaariidha. Yaada jedhamuu qabu. Achirra dabarfatee inni lammaffaa yaada Jawaar irraa kan deeggaru illee qaba kan qaba. Hello miyuutii godhadhu. Isa sanaan wal qabatee namoonni hedduun irra caalaan tokkoon waan Jawaariin jaallatanuudhaaf dirqama Jawaariin kan deeggaran dongora kun maal jennaan nam tokko bakka rakkoon jirutti rakkoo deeggaree bakka dongora jirutti qeequun sirriidha. Nama siyaasaa miti namallee siyaasaa ofuu miti. Garuu immoo wanni natti mul'ate tokko nan dubbadha. Walumaa galatti yeroo ammaa kana namoonni hedduun Oromoon gabrummaa jala jira kan jedhan dogongora. Oromoon gabrummaa keessa hin jiru. Oromoon bilisoomee jira. Garuu cunqursaa qaba Oromoon. Cunqursaanii fi gabrummaa wal adda addamaa jennaan Oromoon gabrummaa otoo hin taane cunqursaa qaba. Daangaa isaa irratti. Gabrummaa kan nu jennee qabannu saba gabroome saba amantii isaa aadaa isaa kabajachuu hin dandeenyedha. Namoonni hedduun gabrummaa jala Oromoo naboo gabrummaa jala Oromoo naboo jedhan dubbatan sun gabrummaa akka mataa kiyyaatti. Cunqursaa kana jala akkamitti bahuu danda'a jennee yoo walii galle tokkummaadhaani. Tokkummaa yeroo jenne akka kaleessaa sana karaa cufuu maarree gubuu sanaani bahuu hin danda'a Oromoon bahuu hin danda'u.
Manni tokkoomee Oromoon tokkoomee tokkoon warri kaabinee mootummaa jala jiran mootummaa kanatti dhiibbaa godhanii gaafii Oromoo akka deebi'u godhanii Oromoo kana akkasitti deebisuudha malee akka kaleessaa sanatti deebi'a taanaan sirrii miti. Yaada Jawaar Mohaammed irraa kan deeggaru immoo waa'ee biyyaa, waa'ee gibiraa uummanni rakkataa jiru, waa'ee milishaatti wal qabee sana dhibbaan dhibbatti nan deeggara. Uummanni rakkachuu jira, miidhamuu jira, miidhamuu jira. Sun sirriidha. Garuu Itoophiyaa diignee akka kaleessaa sanatti lafaa kaafnee Oromiyaa ijaarra kan jedhu akka kiyyatti fudhataman qabu. Kan akkasii galatoomaa. Waan ittuma fufsiiftaa. Abbaa giddiitti deebi'ee Modii tara kee qabadhu taa'ii. Ammaana. Itti fuftaa. Ejjennoo kee ittuma fuftaa fuulduraaf jechuufanii yeroo na jiru leera kun qabu ati ittuma fuftaa jechuu barbaadeetan naan lashi jedhee na laali. Abbaa giddiitti fufi gaaffii gaafatamtee. Abbaa giddiitti taane ana taranyaan. Itti fufi abbaa giddi. Ayyee. Abbaan giddi Duraan dursee. sa'aatii dheeraa fudhata. Nu fichisiisaa akkasitti walumatti qabu malee. Okay. Finfinnee. Si wayii. Siifa dabaluu inni sitti. Warri xixiqqaa yoo yaada kennatti wayyuure. Warri xixiqqaa jedhe. Abbaa giddi yaada irratti ilaa. Fuwaada kana godhe. Abbaa giddi kana yaada isaa inni ibsatee ka'u namni waan inni ija waarqee quufi ija irraa qabaa kaabinee akka inni ta'es immoo beekamaadha. Mindaa dhabu malee jechuudha. Milishaa keessaayyuu milishaa badduudha. Abbaan giddi dhuguma walitti himu. Milishaa keessaayyuu milishaa isii deebii hin qabne ija jabeettiidha. Walumaa galatti abbaa giddi yaada isaa ibsataa waan namni gaafate sadeeffatu waan ta'eef sa'aatii dabalii fi amma boogaleenis itti fufuu ijoolleen galallacheen kun isoo gabaabsanii waan jedhan jiraatan naziifii fi guchiin kun waa jedhanu sana booda abbaa giddiitti darbi taate immoo yaada sana booda kennitaa yoo nan lash jedhe ati hojii kee itti fufta jechuu barbaadeetan. Itti boogalee. No jechuun kennee irratti jedhameeti kan sirra darbame. Hundinuu haasa'e kana gaafatan ammaan irra ga'e ati ammaree dhufte. Hayyee boogalee wayyaana kaasee ture. Hayyee itti fufa. Kanaa jennaan ilaa dursa ani waan dura hojjetame waan Jawaar durii akka Suleemaan jedhu anuu engadda bakka kanatti irra deddeebi'ee dubbachaa jira. Jawaar inni durii inni aktivistiif Jawaar inni ammaa inni kaafaa'oo garagaraa isinii jechaa ture. Asirratti Umar Suleemaan kanuma irra naa deebi'e gartee amma waan inni dura hojjetaa tureef afaaniin sagaleen osoo qofa osoo hin ta'in wareegamatti kafalee jira. Jawaarin deeggaruu qofa osoo hin ta'in haga Oromoon axaamtee inni biyya alaa jiru imbaasiitti firiffaarii barbaacha imbaasiitti galee dhume. Inni biyya keessaa badhaadhina keessa galee dhume haga sanaan Jawaarin deeggaraa ture akka Jawaar mana hidhaatti akka ba'u qabsaan ture. Oromoo lafarraa dhabeetiin wayyaanee wajjin qabsaa ture. Gaafa Jawaar agadhiifamu jedhamee Abiyyi gaafatamu sittani maali? Abiyyi gaafatamee jennaan Abiyyi hanga yoo amma akkasitti ibbaadhaan Jawaar gadhiise ammas gad bahee akkas ta'a. Kana jennaan aturuu jedhee didee jennaan haga macarrasha hanga gaafa Jawaar hiikamutti an Jawaariif qabsaa ture. Maallaqa kootiinis waan hin qabuunis sagaleedhaanis maaliinis irratti hirmaadhe. Wareegama immoo aarsaas itti kaffalee jira kanaaf. Jecha badaa jecha intaane Dr. Abiyyitti fuulduraas faarmaasii koo keessa taa'e biyya aan keessa jiru osoo hin beeku. Maa faarmaasiin koon cufamiin jedhee. Wareegama hunda kaffalee jira jechuudha. Sigalee guyyaa Jawaar Mohaammed gadhiifame kaasee Salaam alaikum anaaf Abiyyi walirraa galle jechuudha. Achi booda maaliif dogoggora Jawaar hojjete tokkoon osoo hin beeku Jawaarin deeggare. Duun qabu qabsaa Oromooti waan guddaa Oromoodhaaf hojjeteera. Dogoggora isaatiin rakkoo isaatiin ufee marabii keessa seenee sababa isaatiin waa hunda ijoollee meeqa lubbuutti dhabdee akkasitti bahe. Gaafa ba'u biyya at least Amerikaa deemuu dhiisus illee viizaa isaa deebiseera waan ta'eef biyya Awurooppaa deemee achittis deemee bakka usaa dhiisaa nuun jedhe dhiisne. Amma Oromoon deebi'ee sa'a kanatti aarsaa barbaachisaa hin taane kaffaluun qabu.
achi booda immoo gaafan badhaadhina deeggaru an badhaadhinarraa lafa barbaadee miti. An badhaadhinarraa aangoo barbaadee miti. An badhaadhinarraa waan takka dumbulloo tokkoon barbaadu kan adda na godhu kan indaa'uun birrii koo baasee tikeetii ofii koo muree engadda guyyaa tokkoof deemee raayyaa ittisa biyyaa gargaaree dhufe maallaqa koorraa. Kana baradhaa dura warri mootummaa jala galtanus dachee barbaacha dachee Oromoo saammachuudhaaf mootummaatti hin siqina. Warri aangoo barbaadanus akkasuma. Kanaafan dursa of danda'a. Namni of danda'e dhugaa bira dhaabbata. Eenyuyyuu hin sodaatu. Kaleessa yeroon Jawaariin deeggaru namni naa kaffalee hin jiru. Kaffaltii kaffalamee naa kaffalamee miti. Ofii koo kaffalee bakka adda addaatti deemee waan narraa eegamu hunda hirmaachaa. Akkasittiin bira dhaabbadhe laa. Kabiraa kanum keessa sii deebi'eera jedheeti yaada obseedha moo eenyu gaaffiin kan kee. Mirga guutuu qaba. Jawaariin mormuudhaaf an akka abbaa giddiitti mirga guutuun qaba. Bakka natti hin fakkaannetti maaliif gaafa rakkoo isaa wajjin ati hin jirtu sagalee kee dhageenya yeroo san Oromoon hin jiru wayyaanee wajjin turre bara. Oromoo lafarraa dhabneen siin jedhe bara amma. Abbaa giddi gaaffiin kiyya kanaa miti. Abbaa giddi gaaffiin kiyya kanaa miti. Bal'ina nama noofu. Dubbataa jirte qofa miti kan deebi'aa jiru. Waan Oromoodhaa ta'uun deeggara ammaaf paartii kamiyyuu keessa hin jiru. Badhaadhina keessi yoon galee garuu mirga kooti. Akkuma Jawaar kaafaa galee anis badhaadhina yoon galee mirga kooti. Innis mirga isaati. Ammatti garuu bakka hin galeen qabu. Inuman deeggaraa jira. Maalan deeggara waan Oromoodhaaf ta'uun deeggara. Rakkoon badhaadhina keessa jiru bareechee isuma waliin argaa jirru jira. Garuu hadda itti duullee jennaan yoo bu'e yoo qaamni biraa naftanyaa dhuftee yookiin qaamni biraa harka diina harka seene hadda ko Oromoo airportii san keessatti agartu. Har'a Finfinnee keessa afaan Oromoo sun dubbatamu. Har'a Finfinneen magaalli hundi Oromoo urgoftu. San dhabda hadha ko. San dhabda kaleessa afaan si wallaalchisanii caaltuu jettee mana caaltuun arraban turre DC irratti. Washington DC irratti caaltuu jedhaan turre naftanyaan caaltuun arraba ture. Hadda kan ittiin boontu. Kana jennaan kana dhabna. Adeemsa immoo jaallattanus jibbitanus waan tokko haqa akkana liqimsaa bishaaniin. Mee osoo amma fuuldura keenya filannoon jiraate. Jawaar akkana fuulduratti abiyyiin arrabsaa abiyyiin diinina hunda jara badhaadhinaa xiqqeessaa haqee filannoo taa'uu danda'a. Mee kana nattiin. Abbaa giddi ayyee dabaree. Namichi kun erga akhirra taa'ee akkas nu godhe nu immoo dursaa akkas goona jedha. Ilma namaatiin innis. Badduun jiram. Abbaa giddi gaaffiin kiyya maa badhaadhina deeggartanii miti. Maaliif Jawaaritti bobbaatee? Tokko maaliif uummataa dubbate afachaaka uummataa dubbate uummata ajjeesa mootummaan mootummaan uummata ajjeesaan jiru mootummaan uummata ajjeesaan jiru. Abbaa giddi koy obse gaaffiin keessa sanii miti obse koy gaaffii kan kee walumaan dhaggeeffataa turre yoo mootummaa keessaa bakka qabaatte nutti mi'eette hin qabu siin jedheera tokko jedhe. Jawaar dhugaa dubbate dhugaan inni dubbate jira sana waan rakkoo jiru qeeqoo irraan qabuu jedhe garuu immoo waan an qeequun qabaa jedhe adeemsi sirrii ta'uu abaatu akka abbaan itti ilaalcha abbaa akka nu itti ilaallutti fudhatama inni siigalee amma fakkeenya Umar Suleemaan haalli inni ittiin dhiyeesse dura waan inni dur hojjeteen itti aansee rakkoo jiru wajjin wanna sanarratti mari'ataa jirra. Isini dhimma nama dhuunfaa siluma gaafachuu balleessitanii obsi. Inni barbaadu deeggaraan waan barbaade deeggaruu danda'a. Kana walii kabajuu danda'a hundi keessanuu. Gaaffii umasiin gaafatte kana gaaffii kasii qofa keessaa baasee deebisaa fila. Jalqaba amata lama guutuu akka ilaalcha keetti Jawaar eessa ture. Amata lama darbe Oromoon hidhamaan turre. Amata lama darbe Oromoon rukutamaan turre. Amata lama darbe milishaan hin turre nagarree ati hin dhageenye. Amata lama ture wanti amma dubbatamaa jiru rakkoon kun hin jiru ture bilisa ture. Kanaaf lash jedhee rafiitii keessa ture. Hadda ka'ee sa'aatiidhaan daqiiqaa 30 kan inni poostu godhu kana naa hime ati naan gallee fi
atumti kana na deebis amata lama eessa ture gaafin koo kana. Hayyee waggaa lama eessa ture walumaan gaafannaa rakkoon qabu kuni gaafii Oromooti. Waggaa lama eessa ture illee abbumaatu iyyuu nu deebisa akkuma gaafii kaleessa gaafatame sani abbaatu nu deebisa garuu har'aaf uummata kanatti gadi bahee uummata kanaan ka'a isintu achi kaasee achirraa buusaa yoo jedheeni mirga qabaa jechuudha. Wanni ati beekuu qabdu. Nuti immoo uummata achirra kaa'ee in bu'u jechuu mirga qabda garuu uummanni ofirraa buusa waan hin jaallanne waan isaan taane uummanni ofirraa buusa jechuudha. Uummanni isa kam? Dubbii walitti dabaltanii hin ta'u akkasitti abbaa giddii qotu. Akkanaan hin deemu abbaa giddii. Hin hojjetu. Uummata achirra kaa'e. Abbaa giddii obseenis nuuf bulchaa dhiifamaa wajjin. Yoo gandummaaf taatan malee rakkoon qabu inni obboleettiitii jennu Oromoon tokko isa kan umar itti fudhannanu. Ani Jawaariin hin deeggaru ani afaan qawween deeggara ani marroon deeggara marroo dirribaa kaayyoo inni harkaa qabu san deeggaraan. Bareeda. Marroo baadhadhuuti deemi. Waa'ee marroo dubbataan jiru. Marroo Jawaarirra dubbataa yoo jettee. Yaadni namaa kabajamuu qaba. Ishitu dubbatee namni dubbattee fittee inni dubbataa jira. Naziif qoy. Abbaan giddii dubbachuu dandeessi. Nooti fadhaasin. Obsa. miti turi Akkuma giddii. kan abbaa giddiiti taraan maal dubbatu Irfoonii gurrarraan qaba. Irfoonii kun gurrarraan qaba. bar maqaan kiyya Naziif tamaame malee Naziif jimmaa jedhaa maal gandummaadhaa jedhe mee maal maqaa kiyya maal Naziif obsi Naziif turi baga agaafattu sirrii gooten jedha akka kiyyattan gaafi qaxxaa Tokkuma itti muu danda'uudha qabdani malee qoy fuad qoy ataangoo kee qabadhu mataa malee aangoodhuma qabda inni guddaa wanti godhamuu qabu waan abbaa giddii gaafatte isaa sirreessee abbaa giddiiti deebisee fi yoo siidhaan taane fudhattu yoo siidhaa ta'e fudhattu yoo siidhaan taane diduu mirga guutuu akkasiin qabdu quba qabaadha. Isinii gadhee isinis immoo ilma Oromoo deeggarti woboon ilma Oromooti waan ta'eef deeggaruu dandeessi mirga guutuu qabdi. Amma Abiyyi deeggaruu abbaan giddii namni maa deeggarta jechuun hin qabu nama narrabsi waa mirga isaati waan ta'eef. Jawaariinis maa deeggarta asbira gaafii adeemsa tokkuma dhiifama wajjin. Fuad rabbiin qoomee waa takkatti dubbadha. Isin obseenis wayita waa gaafattanii gaafii isinii deebi'uu danda'u gaafadha quba wal kaawwa osoo hin ta'in wal haqqisiisu waan jedhamuun godhina gaafii deebii isinii argatu. Ka deebistus gaafii deebisu gaafii quubsaa deebisiif. Akkas ilaa dubbiin. Tokkuma wanni jiru akkuma gochii jedhee ka'ee namoonni gaafii gaafattan isa isin barbaaddan akkasinii deebi'u yoo barbaaddan dogoggora. Faallaan deebi'uu danda'a. Deebiin kun aan deebiin ittee callisuudha. Uummata tas taa'aa jira si qofaafi miti. Uummanni as taa'ee nu daawwatu kun nu dhaggeeffatu kun keessaa fudhata waan fudhatu. Hiramee ta'a jechuudha. Garuu kan nu baasu ituu dandeessan isa gama tokkummaa. Isuma dhimma Umar kanarratti waliin bareechuuf gaariidha. Silaa mootummaa miti jedheera ofiin maaliif gaafii gaafatu carraa baay'ee argachaa jira iyyuudha. As keessa dhabni jiru waa dhagaan ture. Itaan hin beeku amma ijoon Oromiyaa keessa addeeta hin beeku akka inni jimma hin taane namni. No tokkuma uumamee keessa. Illuuf jimma. Qoy waan sirreessa qoy naa ibsati. Guchiin jedhu kun hin beeku akka inni illuuf maan hin taane garuu nan beeka. Boogalee kunis hin beeku akka inni iluun taane nan beeka. Obsee ani ammaaf sa'aatii ammaa bishaan na dhooytee biyya kiyyaa fi nama eenyu saba kamiyyuu akka ta'e of wallaalee nama jirudha. Nama akka Oromootitti Jawaariin shawwadame keessaa nama tokkodha. Callisuun Jawaar dhagee ka'e qoy. Guciidhas. Gucii obsati. Mucaa wajjin meetu ka'e fakkeenyaaf namoonni dhuguma waa hin gandaa wajjin bineensa mukee keessa jiraate yoo namni akkam tokkummaa jedhee nama ganda bira jire sitti hin galu maaliif waa hin gandaa si keessatti seefteera ta'e jechi namaa bucuu seerra barra eeggattee gandumatti fiidde maaliif sammuu kee keessa waa hin gandaatu jira waan ta'eef sammuu kee keessa waa hin gandaa hin jiru ta'e isa namni waa hin gandaa dubbatu yoo irraa deebita dhiiftee biraa deebite garuu sammuu kee keessa waa hin gandaa jira taanaanii rakkoo guddaadha jechuudha rakkoo guddaadha. Kanaaf yennaa dubbattan miira keessan seeninaa. Naziifatis haa
Mana kana taap godha mucaa qabaa jira. Beebaricha taap godha sagalee na qajeella. Tokkuma si qabee jira. Taap godha baricha. Mee TikTokii kana push godhaafi TikTokii. Manne okay. Tokko TikTokiidha taap itu godhani bareeda ture. Yaa Rabbi. Nuti ittaafuuf nu egaa inni qabame. Koo egaa akkas goona amma tokkuma kenni. Kunoo gibira barbaadde bar TikTokiin kunis sila. Yaa boggaale. Mootummaa qofaa miti an gibira jaalatu. Boggaale. Jirta tokkuma jirta. Boggaale itti fuufigaa. Okay, waan seeraan itti fufsiisi ijoollee jara guchirraa kaasee dubbatu nama tasan dubbanne dubbachiis guchii ka'ee achi ka'e iluutti darbi nama tasan dubbanne carraa kennii sana booda tartiiba kee jechuu barbaadeetan. Okay, tartiibni kan kuwan daqiiqaadhaan dabarsaa jiru. Boggaale daqiiqaa 5 dubban guchiin daqiiqaa 5 achi iluun. Guchiin seenaa guddaa qaba guchii kana mee dubachiisa. Al tokko biisiin jira nama biraaf kenni narra darbe. Guchiitti fuuf. Ayyee ana ga'ee jira na fakkaate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu horti amantii biraatis nagaa qabdu baga jiraattanii. Duraan dursee akka Oromootitti yoo bilisummaa tanayyuu harka dubbatu faan jiru maal aangoo fi miti jechuun kanaati paartii keessa seeneef maal hojjaadha. Ummata Oromootiif Aangoo fi taaneen ni Minisoota ta'ee biyya keessa jira Oromoon biyya keenyaraaf Jawaar bar king Oromoo kingidham. Nugusa Oromootiin. Oromootiin. Mootummaan kun waan akkanaa Oromoo irraa haadhaa eeka gabbu'e isa. Eequmsaa kun jig jechuudha. Wanni akkanaa uummata Oromoo irraa haa dhaabattu jechuun mootummaa fonqolchuudha. No, paartiidhaan ni jalqaba paartiidha. Akka paartiitti si galee wal morkiidha. Maal jedhaa jira falli jiru diddaadha jedhama. Sila si poosatee jedhama. Kan inni barreesse Feesbuukii irratti. Diddaa jechuun maal jechuudha? Daawunidha. Eenyuun ka harka duwwaa gadi bahee daawun si jedhu. Sun amma akka keetitti yoo sirna amma deemaa jiru kana yoo bahuu dida malee karaa kun kan keeti habibi sirni kun sirna keeti sirni kun sirna kooti obboleeyyan keenya maaliis haa ta'u maal kuma ibtoo sirna kiyyaarratti sirna kiyyaabtee osoo ta'e wallagga jeettiif diroon hin dhahaa ati nagaan teet. Sirni guddaan garuu abbaa giddi Oromoon kun akkamitti oolu maal ta'aa jira ishii okay ndaamne yaadachiifte. Waan kana gammachuutti qabu jechuudha. Waan kana hanqisuudhaaf abaawoo araarsee isaa galchaa jiru Jawaar ka inni ka'eeyyuu sababni isaa isa kana baay'ee. Abaawoo araarsee galchaa maaliif araaramu ijoolleen bosonarraa galuu eegallaan Jawaar kitaaba awwaara irraa daa'iboo kanan dogongoriin eessa jirta? Taraasaa Sumaaleen ta'ina. Ijoolleen nama 500 ol gaafa lammaffaa galchan eessa jirti? Muluu qabrii jirti fixanii. Ifama waliin diree. Abbaa giddi ati gizee akkana finfinnooyitee loltu kana waan gammachuu dhumaatii. Finfinnooyee lolaa hin jiru habibi. Dhumaatii inni diroonidhaan wallagga. Kaleessas dhugaan dubbadde gammachuu qabu. Natti fakkaatee akkana jechila. Okay, abbaa giddi. Amma tokkummaan akka nuti dubbannu yoo feete kenni. Ilaa. Waa tokko Manage godhaa hundi keessanuu abbaa giddii dhiisa abbaa giddii akkuma intalatti beetiitti ilaalaa dhiisa. Dubbi dhiisaa isa dhuufuu isaatti lakkaa'ina waan jaallataa haasa'u. Tokkummaa dhiisa. Nasraat. Yaa arraba hin barbaachisu walqee qabu. Dhiisaan jedhe malee arrabsu waan taane yaada isaatiin gadi abbaa giddii jechuun yaada isaa abbaa giddii qaa obsaa gaa
Obsa. Arrabaa Arrabni sun taane isaanii waan jaallate akkasii jiru. beetiin jawaarin keekitu akkuma sanatti haqeequ siin jechuuti barbaadeeti malee shamarra si gochuu barbaade miti. Sii galee akka inni akka beetiin jawaar qeeqaa jirtu sanatti qeeqaa jira. Akkuma sii sana ilaalaa waan siin jechuu barbaadeeti natti akkasii miti teessila. Yes. Isaanii arrabaa isa waan jaallate. Malee si arrabsuu miti abbaa giddi. Beetiin amma fudhina jawaar maamadiin sobaa akkasii jettee qeeqti miti. Kanaaf haqeequ dhiisaa waan jedhu barbaadeeti malee arrabatti hin fudhatiin jechuu barbaadeeti abbaa giddi. Obbo Tokkummaa irraa biyya fudhadhee bahu biyya keessa jirra daataan biyyaa kunis rakkoodha. Hayyee sii kennine jalqaba irratti immoo utuu caraa siin kennini hoolora 200 seennee nuti har'a deeggartoonni keenya ergaa baga geessanii kan nu dabarsuu barbaadan hin dhumne dirreen fuudhee utuman qabee fireenii isaa micciiru harkaa micciirratee geessee achi nagalchee jechuudha. Itti fufi abdiisha. Laayif goolii kee jijjiiri ka namni Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra jala jirtan warra amantaa biraas akka mooltan nageenyi waaqaas ni baay'atu edaagaa. Maal yoo akkuma namaatti wal dhaggeeffannee inni Jawaaris Oromoodha. Nutis Oromoodha. Suutumaan hin ta'uu kun hin ta'a. Bakka yoo kun hin taane an kanan godha an gara kanan deema hoo inni waliin haasofne rakkoo qabaa sila. Tu waliin arrabsin. Tu waliin tuqin. Tu hamilee waliin cabsin. Inni kunis inni kaanis yoo mormine hamminu ergasii wal arrabsine wal xiqqeessine bira darbine nun ga'u. Dhugaa dubbachuu fi ani miidiyaa kana keessa choo'ee feesbuukiin eenyu ta'uuf itti gammachuun qaba. Maaliif yoo jette feesbuukiin nu jalaa qabbanaa'ee ture ajandaa argatee yeroon akkana ta'u dasnatteedha. Karaa biraatiin immoo eenyunuyyuu haa bulchuu eenyunuyyuu haa dhiisuu rakkoo biyya keessa jiru qaamni tokko rakkoon akkanaa jira jedhee yeroo haasa'u biyaansi yoo sila yaadanne hin yaadata jechuudha inni kaani. Ahaa wanta akkanaa jira namni waan akkanaa kaasaa jira jedhee yoo dagatee jiraate yookiin immoo yoo irratti bareechee hojjechuudhaaf sila yaadaan jirre hin yaadata jechuudha. Amma nuti immoo wal dhaggeeffannee kun akkasitti deemaara isa kana nu hawwaattaa isa kana nu baasa innee wal dhaggeeffannee suutaan dubbannee wajjin jiraachuun kun hin danda'amu nu biratti Oromoo biratti jechuudha. Rakkoo qabaa wal dhaggeeffannee arrabaan malee walii mormine an Jawaariin jaalladhaa ati Abiyyi jaalladhu Abiyyiin jaalladhaa ati Jawaariin jaalladhu maal rakkoo qaba tokko isa kana. Inni lammaffaa immoo akkuma abbaan giddii jedhe Jawaar feesbuukii qofaan eenyu ta'urraa arraffamus hidhameeras suuraa irratti kana gochuun qaba kana duukaa bu'aa. Halo. Nageessisu sagaleen koo. Gorsa waan ta'eef fudhachaa jirra. Waan hunda guuttatee ka'ee jechuudha. Wambariis qabatee. Egaa carraa namaaf kenne bakka inni biyya keessa rakkoon. Egaan uummata keenya kabajamoo. Taslaa kanaaf uummata bilbilaan naazabaa akka soogoon rakkoo qabaadha. Inni lammataa immoo filannoo keessatti rakkoon kan jiru ana kan naa galuu dide. Oromoof Oromiyaa gidduudha moo Itoophiyaaf Oromiyaa gidduudha kan gaafiinatti ta'e. Jawaari Oromoo wajjiniin qabsaa Oromoodhaafan jedhaa. Gaafa ka'ee biyyan bulche jedhu jarri kaanoo keenya lachan qofamu biyyattiin kuni nutu akka sabaattoo saba biraatiif yaadaa jirraa. Wanti jedhu filannoo sunuu ta'eoo kana yaanni kan koo. Kana innaan nuti utuu nu asii wal harkifnu akka nama lafee irratti wal harkisu utuu nu asii wal harkifnu kan biraa foon nyaachuun hin malu. Kan jedhudha yaanni koo. Tu waliin lolin, tu waliin jibbin, tu waliin arrabsin. Ilaala hedduu darbe hanga Jawaar waa'ee miidiyaa dhiise kana keessatti nama hundaanuyyuu firii taane taphataa jirraa, kolfaa jirraa, koomentii illee gaggaarii walii kennaa jirra. Ammoo amma kunoo wal jibbuu wal arrabsuutti galle. Gochi Jawaar godhu kun isa wal nu jaallachiisu moo wal nu jibbisiisu? Pozitiivii taane dubbachuun dura dhuguma kun akkam jennee teenyeetuma yaanne.
Kunis tu ilaalame yoo jechuun barbaada Oromoodhaan. Namni Oromoodha Oromoon jaalladha. Oromoon tokko miidhamuu jedhu gaarii natti hin fakkaatu. Akkasitti otoo deemnee waan jedhudha yaadni koo. Wal jaallataa qabsaa'uu hin dandeenyu. Waliin mari'ataa. Ati kan feete deeggarii an kan fedhe hin deeggaraa. Karaa nagaadhaan jechuudha. Hin danda'amu wanta akkanaa. An Jawaariin jaalladha taa'yoon namaan rabse ta'e Jawaar namaan rabse jechuudha. Abiyyiin jaalladha taa'yoon namaan rabse ta'e Abiyyiin namaan rabse jechuudha. Akkasitti fudhannee Oma qulqulluu irratti kun kana Jawaar kana nu godha. Jawaar karaa kanaan nu baasa. Kottu gara kana. Lakki Abiyyiin kana godha Abiyyiita kana godhaara. Kottu gara kana. Nutoo wal arrabsina arrabaan qabsoon hin dhufaa. Wal tuffannee nutuu wal tuffataa jirraa namni biraa akkamitti nu laala. Kanuma jechuun barbaada. Galatoomi Abdiisha galatoomi kaayyoon keenya inni jalqabaa har'a xiqqoo tiiktookii fooloo rakkuma 200 waan seenneef seenne uummanni immoo mana kanatti adda addatti waliin jira. Uummanni immoo waan markatti baree afaan keessaa nyaataa waan markatti baree itti nu geessinee irraa dhiibee dadhabe dirreen immoo axxalaf godheeruma geessee walakkaatti na kuffisee Ammaan tokkummaa yeroo darbe yeroo biyya Suudii jiru badaan qeeqa tokko eenyu taara ba'eellee yoo akkanan jenne kana maa godha jedhee eenyu taara garuu booddee yeroon taa'ee yaadu Abiyyiif Jawaar Finfinnee ta'anii wal falmu. Aniif ijoolleen biyya Suudii garuu dhukkee daaraa keessa fiine wal fiiskine mataa wal falaxaa turre. Ijoo maal jedhatu waliin hidhanuu biyya tokko keessa jiru wajjin bulchu. Okay guys, tap screen gochuun dagatii hundi keessanuu ni ta'anii wajjin turanii. Diigala miti nuti walii galuu maa dadhabneedha. Hooggansi walii galee jira amma. Jarri waliif galu seeratti wal dhabanus qabu waan irratti wal dhabanus jiraachuun mala. Nuti immoo maaliif walii galuu dadhabneedha. Aniifatu osoo waliin galiniin duratti kottu gara kanaa kottu gara sanaa hin barbaachisu. Aniifatu waliin galle mirga waliin kabajne namni biraa mirga walii kabaju jennee immoo mormuun yookiin immoo wal arrabsuun yookiin immoo wal jibbuun hin barbaachisaa. Kaayyoon Jawaar Oromoo wal jaallachiisuudha. Oromoo wal jaallachiisuudha. Aniifati maa wal arrabsin. Ati isa sana deeggartaa isa kana deeggaran maa wal arrabsin. Abdiisha yaada sirrii nuu kaafte. Abdiisha dhageessaa. Annagaa. Yaada sirrii dhuma nuu kaaftee kanallee yaaduma tokkummaa walitti dhufeenya arrabsoo jibbiinsa dhiisaa. Jawaar tokkummaa barbaada nagaa barbaada wal arrabsuun hin barbaachisu jedhaa jirta. Wal qeequu wal mormuun keessattuu Suudi Arabiyaa keessatti waan jara kana da'oo godhatanii warreebuun sirrii akka hin taanee fi jibbiin sun akka sirrii hin taane kan dubbataa jirtu baay'ee galatoomi. Kunni namoonni si mormuu jira natti hin fakkaatu. Wanta feete yoo deeggartillee kun yaaduma hunda namaa ta'uu danda'an jedha. Itti dabaluus immoo hordoftoota keenya kabajamoo nuti kaayyoon keenya inni guddaani har'a wanta xiqqoo siinuu hubatamne tokkotu jira. Foolooweera akkuma taane 200 seennee jirra. Darbinee jirra hin deemnas ganaadha. Kana sababeeffachuun hordoftoonni keenya ergaa baga geessanii akka nu dabarsanuuf ulaa bannee turre. Ulaa baname sana immoo xiqqoo namoonni mana kanatti waan kana dura wal mormanuu fi ያለበት ላይ አይችልም። ይሄ ሰውዬ ቀን ሞቱማ ወጅን ሳፈጡ እንደንደም ኢሳቆ ይኸውልህ ሁለተኛ ነገር እኔ የምናገረው ነገር ዶዶ ጀዋር መሐመድ አሁን እነ ያና የሚያነሱትንም እነሱ ብቻ አይደለም እኮ ገና 1000 ነገሮች ያነሳሉ። ለዛ ሁሉ የሚነሱትም ለሚነሱትም ለያንዳንዱ ነገር ከማንም በተሻለ በፖለቲካ በፈለገው አይነት መንገድ ጀዋር ራሱ ይችላል። ጀዋር አለ ጀግና ፖለቲከኛ አናብጃለና ማኖ ሊያነካካክ ምን ይላል? ራይ ኪያ ማኖ ሊያነካካት ይፈልጋው ምን ይላል? ሰፈሩ ስለተወለደ ብቻ የሚደግፈው አላህ 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 አርገ በር እምነቱ ተከታይ ስለሆነ ሰፈሩ ስለተወለደ ይላል። ከዚህ ከያነ ተጠብቃለ እንደ አይነት ንግግር በጀዋር ጉዳይ ጀዋር እኮ ይተቸው የሰፈሩ ሰዎች በማራቁ በጣም የሚጠላው በሰፈሩ ምክንያት እንደሆነ ታውቃለህ። የሰፈሩን ሰዎች በማራቁ ገባ ከወንድሞቹ ከእሊቱ ከወንድሞቹ ከሰፈሩ ሰዎች ጋር ባለመወያየቱ ባለማውራቱ በማራቁ ገንዱማ ይባል የኦሮሞና የኦሮሞን ጉዳይ ብቻ ፊት ለፊት ማምጣት ስለሚፈልግ ሁሉ ጊዜ ጀዋር
የሚተችበት ትልቁ ነገር ይሄ ነበር። ግን ደግሞ ነምኒ ታበ ሲያሳ ሰርተበች በርባዱ አከተ ያሰውን በርባኒ ካና መታ ከተ ሲዳውዴም ካና ትጥቄስ ውዳዴም ሃሳው ፊ ብቻ ሲያሳው ፊ ብቻ ጉርጉራች ውዳዴም ሲያስኒ ጉርባ ካና ሲያሳ hayyicha hayyun biyya jijji maaliif na harkiftadhaan akkuma ayyaana jechuun ayyaanadha maaliif beekta atamma qabsoon kee baay'ee nutti tolee jira ka mangisti gaa saafataa hin chilem si galaami maal jettame ati let me way dubbadhu ani qabsoon kiyya ani biltsiginnaa miti ummannuu na beeka ani eenyu akka ta'e ni beekama. Personally mucaa kana kunoo ka gubbaa keessan kan personally natti tola Dr. Abdiisa dhiifama wajjin biltsiginnaa ID yookaan taappellaa nuti mul'isiisuu odoo hin ta'in dirgiit ነው biltsiginnaa የሚያስብልክ dhiifama carraa isaa fixatu jira. Muummicha ministeeraa keenya kan argaartanii Abdu nagaafachaa jirtu moo አሁን የተጠያየቀን ነው ወይስ ነቆራ ነው? ነቆራ ምትብሽር በራሴት አንድ ላይ አኮ ፖሊሳት ተያሱፍ ኑካ እኔ አኒማል በርባደ ሲፈካቴ ቢሱን ኦሮሚያን ጀደምቱ ቢይ ኬኘሱን ኡመን ኬኘሱን ረኮራ በይ ኡማንቴኘሱን ከሉካ እንዴምቱ ከከፈነን ጅጅር ከሻወረን ቤክን ኡማንቴኘሱን ነምቦያ yeroo tokko hoyyaadu ummaanteenya rakkoo keessa jirti lukaan deemti caammaallee ofirraa hin qabdu anaafsi shaawara qabna mara anaafsi waan hedduu nyaanna ka nyaattu rakkattee jirti ijoollee ilmaan lama dugdarra baattee meeqoo akkasii miti no adeemsa meeqoo adeemsa inni deemaa jiru bee obsiif bareeda dhufe ummanni sun no waan ummaa kee maasii hukkuba gargaari hoo jaalatte ummaa kee ummaan tiyya san anaaf ummaan san ummaa tiyya bar ummaa kee hin kaafne ummaan tiyya tagangalattee boodsan ta ilmitee muka waraana jedhanii gabbaasanii rasaasaan fixansan jechuu taati dubbataartu. Whatever, anywhere. Oromiyaa keessa zoori. Eenyutu akkaaf kiyya kee jiraata. Oromiyaan beeknu ni deemna bar biyyallee ni deemnaami. So amma abdiisa gabaabsee si gaafadhaaniin ummaa teenya san ta'amma ilmi kee bosona jiraa mucaa waggaa 18 19 gabbaasanii ilmaan tee fidanii tumanii gangalattee bootteetiniin yookiin rasaasaan achuma ajjeesan fa'a isii baantaami. Isiin baan. Eenyutu amma ummaan teennatuun amma akka isiin kopheen deemtu akka shaaworii fudhattu nuu godhattee abdii irraa qabdame. Jaruma kana moo kabiraa wayiiti. Yaafinnu isa yaafinnu jechuu jirra bar. Isa yaafinnu. Qallicha sana yaafinnu. Qallicha qofaa miti. Jawaar inni. No amma jalqabatti warra qallicha qofaa miti. Qallicha qofaa miti. Waan hundaa Oromoon tokko ta'ee yaada guddaa qabaa Jawaarmi. Jawaar wajjin ta'anii Oromoo guguddoon ijoollee hedduu qabdiimi Oromoon wajjin ta'anii hasaanii waan Oromoof malu wajjin haasa'uu malee Jawaar qofa maal godha argine kanaan duras. Jawaar hin jenne amma ummaan ta'een akka hin jenne san akkam godhuu qabna. Bakka Jawaar wajjin ta'anii uummanni Oromoo ka'ee uummannu ka'ee namni barata ka'ee jijjiirree siistama odoo jijjiiruu baannellee bakka impaayera uummata keenya irra jiru kan kuffisteetis ta'a impaayeran jedhu. Isaan akkasii argaa jirutti atillee akkuma kiyya sodaattuu hin fakkaata maaliif beektaa? Ayyoo garii Jawaar irra kaadha yoo garii muummichi ministeeraa illee sodaadha nafsee tiyyaaf. No nafsee kiyya. Abiyyi nafsee kiyya pirezidaantii Oromiyaa miti bara Abiyyi. Impaayera maa itti ree? No isin jechaa jirtu ka. Isintu jedha ani jedhu. Ni sodaatiin abshira abdiisa ijoollee teessitee. Ani sodaadheen beekuu sitti mi adreesa kiyyan sitti maa kan namni kana barbaadu hoo jiraate. Jaalachuu sitti hima. Akka ajaa'ibaan beekamaani. Akka ajaa'ibaa. Abdiisa anamma akka ilma Oromoo tokkotti
jiru kiyyatti Itoophiyaan dandeetti amanee hin beeku. Maqaa Itoophiyaa argaaf dhageettii illee hin fedhani san uummata Oromootu murteeffata. Akka dhuunfaa kiyyaatti garuu Itoophiyummaa keessatti uf arguun barbaadu. Oromoo keessatti Amaarri uf argu. Sabab sablammiin Oromoo keessatti uf argu. Oromoon dhugaa, Oromoon abbaa biyyaa kaadhaaf abbaan kan makaa hin qabne biyya san qabatee yoo geggeesse eenyummaa Oromoo uummata Itoophiyaatii miti sabab sablammii Itoophiyaatii miti Afrikaattu arga. Sorry. Muti kabada. Why ayana rat was ayanan dandeetti afaan sana zaru kana kennama isaati. Hagam beekumsa sarratti anaga argetti. Garuu beekumsa sa Ayana is hero. Ayana is hero. Don't talk about for Ayana. Don't talk about for Ayana. Ayana is hero for me. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about for Ayana? Let me talk, bro. Kisetu komego. Elif akena fi Abdisa dubin tante mataf milan kabdu. Malaka kabannu fi malakan kabanne addambe ku daddabe. Mal si godani ani leader amiti. Police kiyati leader atati FTT miti plus wajina sajiru. You are not leader, bro. You are not leader. You are only one person. Hey, one person. That's I'm not asking you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wadu batu yumbene kanabe wadu batu yumbene sinjina jiraben. Mal sigafa the doctor Rui. Because odo one dubatu tok odo beke wasigafa. One dubatu fi one in dubane. Thank you guys. Okay. Thank you Galatu. Ani buwe. Nabe tam doctor Rui dan. Galatu doctor Rui dan. Me boleh sih kenop sih tu. Ma bastani. Kau Abdisa rakor isai dana kita. आज माल अनर्गे का यो नार्गे रिफतम बेगन खाना बेगन no beti biasa fichisi sani hadu bati keessa ya desa Dr. Hurri ya desa irrat umur sisi ya de umurate yo narge bakata jetta ati yo narge ni bakata Abdisa ni kan malif das gabay serious Hurri yes I'm serious tell you true Really, I'm talking to a train. Okay. Hurri, what about you? What did you do? No, listen. Hurri, so that it's a bucket. What do you dark available? Hurri, Doctor Hurri. Namticha alaba teena tana qabate mana faannoo seene arrabsama dhiitama andinan abiyin labataan jazba anu faannoo koy nama Amaara bira yoo dhawu nu barnuti abiyyi taana ani jiru Amaara beena raafi abiyyi nama deeggare tokko mitan jalqabarraallee akkamitti arrabsamte mana faannoo teette arrabsama Abiyyin arrabsee beeku asitu arrabsu narraa fi dura dursee. Abdullee sorry warra tiktaakii hunduu na beekti bakka hedduu gala na beekti ihee dammoo gaallaa. Eekee kana faannoo faarsa Amaara bira dhaqee faannoo wajjin qabsoo kenna. Faannoo wajjin hariiroo akkamii qabaanna? Ati ilma Oromoo taate. Mee ana afaan takkatti na dubbachiisa. Zammana kaasee faarsaa abiyyin arrabsuun. Alaabaa kana irraa nu kaasii jedheni bara. Alaabaa kenna irraa nu kaasii jedheni. Kani tokko seeneetiin mana yoo daabitti. Faannoo faarsu wanni haasoo heetu hin jiru faayidii nu hin qabu. Nu carraa wannu gaa hin jiru. Amma Abdiisaan akka harrabni wadhee ufedhaan beektaa harraba wadhuufsisaa irraa muddame. Ani beekama engadda faawoliin dalagees okay Beetlehem waan sanii faawoliin kiyya garuu faannoonis na beekti bakka galutti gaallaa araaj maxxaanaan jetti ani siyaasa hedduun dalagaa mana kiyyattis mana baneetis rakkoon qaban Jawaar obboleessa kiyya allaaf Jawaar innis ni beeka wal beeknas. Abdiisa qoy.
That's it. Malay and Oromo. Abdisa, you are talking my life, you know, I do mistake in one thing. No. You are talking too much, but nothing. I'm not understand what you are talking about. Listen to me. Listen. First, listen. Gurrake le kabadu gal araba kemiti. እኔ የሰራሁት ፋውል የለም ቲክታክ መንደር ላይ የሰራሁት ፋውል ቢኖር በቀደም የተቀየሙ ልጆች አሉ በጀዋር ጉዳይ ኢሶኬ እሱ ጨርሰናል። እኔ የራሴ ፖለቲካ አለኝ በየቤቱ ገባለሁ የምታወቅበት ነገር አለኝ። ምንድነው ያንተ ፖለቲካ? የኔ ፖለቲካ እኔ ነኝ የማውቀው የራሴ የግሌ ፖለቲካ የግሌ ነው። ኦኬ የግሌ ከሆነ ትችላለህ፣ ለእኛ ማካፈል ትችላለህ። ቤቴ ስትመጡ አዎ ቤት ዝከፍትበታል ሌላ ቀን አሁን የዶዶላ ቤት ነው አለ። ታንክ ዩ ይኸውልህ ኪያለም ላይ ነገራችሁ ይኸውልህ የኔ ፖለቲካ ተኒፊ በሪ አመሬፊ ዋይ ሰነዮ ካስተን ሄዶአሬ አብዲሳና ማርሶ ማይሳቴ ሄዱ ቦኑዳ ጋፈ ተኮዩ አርሲ ደመለይ በከከሚቱ ዩኒ አርሲ ልጅ ነኝ አርሲ አሰው እንደው ረኮን ሰኒ ቦኑዳ ኮንካንተ በሸማኩ ማላ አዛፋን አርሲ Abdisa Abdisa rabi rakon kabwan. Abdisa family tera urri. Family tera. Abdisa family da. Gara politika garati dalachallen ka onno jede. Just namni hundu yu siyasa mata ofi qabasi gale namni Abdisa nama jawarlen qaman olbeku qaman olbete jechuun nama tokko keessa isaa sirnaan hin beete jechuu miti. Namni jawarin eenyu yu keessa isaa beeku hin danda'u jawari just nama siyasati. yoo si wajjin jiraatu karaa namummaati yoo achi deemu immoo siyaasa ofii dalagaa abiyyillee akkasuma namni siyaasa akkasumas nama siyaasaa beekuu iyyuu hin dandeettu. Kiyya jarri jara ammaal jedhan beektaa Abdiisaan fakkeenyaaf duri raayyaa ittisa biyyaa ture. Namicha amma eenyu Masfiin Fayyisaa roobi immoo maali? Ka Goorgis immoo maali eeyyuu deemu tokko. Inni illee waraana hin beekame. Namni Itoophiyaaf waraana ta'e wallaahi onnee isaa keessaa Itoophiyaa jira. ኢትዮጵያ አትቁምቱ ፍራ ያጅብን ሰብያን ቀቡ ዱጋ ከቲ በቃ አክሳን እንተው ሐውልት እንደም ነው ከንጓሬ ኑ ኦሮሞ በር ሲያሳ ፊ ኢትዮጵያ ቹ እንደም ነው ጀርዲ ጋሩ ዱጋ ማንጃለ ኢትዮጵያ ተና አነከሰ እኔ በር ማለ ባምበር ኢትዮጵያ ኤኙ ትጃሬ ኦሮሞ ደበር አላህ ከኦሮሞ ንጃሬ ወገመጃ ከነ ኢትዮጵያ ጀቹ ያልከም ነቤታ ኢትዮጵያ ኑ መደስ ኑ ልኩስ ኖ አባንጌ ነጉያ ተቆ ደገ ኑ በርባለ ይፈም ሲቲማ ወልያ ደቺዝና አቦቲ ተደረበት ጉያ ተቆ ጋፈ ተቆ አከም ጎነ ቤት አዶዶ ዋይ ኢትዮጵያ ከነረት ጋፈ ተቆ ሰገንታኑ ቀባቲ ኢትዮጵያን አከምት ጃረምቴ ሃለ ከሚን ጃረምቴ ኤኑ ኦሮሚያ ሚቴ ዋንጀ ዱረት ሰኒን ካዝኔ ሃሰው ደንዲ ገሩ yes ኦሮሞን ኢትዮጵያ keessa dhabame simbeeku ijaaromsa Itoophiyaa keessa illee dhabame beeku Itoophiyaa keessa illee gaaf inni hindu'inis hinjiru. Waa'ee Itoophiyaa tanarra waa isin hin jedhe. Itoophiyaa jechuun barbeettani Oromootiya waa fudhachuudhaaf adeemni Oromoo. Nuti akka Oromootitti waa namaa kennuu malee waa namarraa fudhachuu hin beeknu. Tokkoffaa Itoophiyaa maan jedhamtu tumbee handhuura Oromiyaadhaa guddittii magaalaa Finfinneeti yoo dhugaa dubbanne. Fakkeenyaaf Oromoon duraan Itoophiyaa tana jibba. Kakka ana Itoophiyaa matana jibbun jiru jechuudha. Maaliif akka jibbe beektani 2009 New York dhaqeen. Gaafa New York Ameerikaa dhaqeeti yeroo library keessa seenu. Eentu New York dhaqee Dr. Obboleessa kenne. Abbaate raaci nabbaru ko qananiisa nabbaru. Ani sukkaara bituudhaaf soogidda bituudhaaf New York miti biyya barbaade nama. Amma qadadaa miti ka New York kam galte library kam galte me nuti. ኒውስ ገሊ ላል ያው አግዳሚ ወንበር እና ስደት ሁሉን ብኩል አረጋል ይተማር ዝም በል ባክ ኖ አይደለም መታኮ ጫማ ነው ምላስ ላይ ውሪ ጭላሎት ይበር ኬት ይበር አተ አብዲሳ ነምቤቱ አብዲሳ ቤ አንድ ሰፈር ናችሁ እኮ ከውሪ ጋር አብዲሳ እኮ ምላሱ ለምን ሄደን ካየ እኮ በቃ ምላሱ ርበተበተ ለዚህ እኮ ነው ታስገባ አብዲሳ ኦኬ ኒውዮርክ ሊፊት የኒውዮርክ ይጨርስልን አብዲሳ ቤተኛው ፎሎ አድርጌያለሁ ኒውዮርክ ደቀቲ ኒውዮርክ ራሊ ጀርመን ዱፊ ጋፋ አጃኢበ ስኒት ኦሮሞቲያ ጋፋ ጀርመን ዱፉለ ማል ጀዳ ጋሎቹ በባሌ የሚባል ስፍራ ይኖራሉ ይላል ሴና ኢትዮጵያ ከሰት ቤኬካ
Har'a nuti akka ilmaan Oromootitti Itoophiyaa durii san awwaallee agartee awwaallee qofforreeti boolessi lixxisiifneeti New Ethiopia ta jedhamtu tana gadi dhufne. Exactly. Let me tell you bro. Dr. Uri isinin injarjari na hayu isin qabdani anayu isinin beektan mali jawar jettan mali. Inna gaafa gadi dhufnu Itoophiyaa sanatti gaafa gadi dhufnu Itoophiyaan durii sun awwaalamtee boolessi lixxisiifneeti har'a immoo Itoophiyaa jibbinu san keessaa baanee asufitti qabnee jechuudha Itoophiyaa tana ta durii san awwaallee jechuudha. Har'a immoo Itoophiyaa tana akkamitti ufitti fudhachuu dandeenya gaafa jenne tokkoffaa dachimateenya san Itoophiyaa jedhanii jechuudha. Amma kanaafuu nuti amma kan godhuu qabnu maalidha? Akka Oromootitti Jawaarillee hayyuu kenna, Abiyillee hayyuu kenna. Garuu jarri tunni wal feetee wajjin teetteeti xarabbeezaa tokko irratti dubbachuu dandeetti gaaf dubbiin bakka tana nu dhiba Oromoo. Jawaariin arrabsu, Abiyyiin faarsu, Jawaariin xiqqeessu, Oromoo inuma hin baafne yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Kan nu baasu Oromoo maalidha gaafa jenne biyyatti Itoophiyaa tana keessattuu akkamitti abbaa itti taanaadha. Amma laala Amaarri akkana nu godhee Amaarri nu ajjeese Amaarri nu salphisee miti. Hadda hayyoonni Oromoodhaa Abiyyiin ta'ee Jawaar ta'ee bannaatee kan viidiyoo aboo viidiyoo namticha abdii isaan maraataadha. No, ana dhuga ana yoo dhudde bar harma nama baasa. Oh, let me finish. Inna maaliif Abiyyiin xiqqeessu, Jawaarin xiqqeessu akka Oromootitti sila odoonuu ta'e biyyattii Itoophiyaa tana waggaa kumallee bituu ni dandeenya. Rakkoon kenna maalidha? Gatteenneeti amma akka wajjin gatteenee dubbannu kana xarabbeezaa tokko irratti odoo dubbanne sila biyyallee bulchuu ni dandeenya. Rakkoon kenna amma wajjin teennee dubbachuu dhabuu kenna. Yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Maaliif Abiyyi baariyaan baraas gizaachoo maqaan kenna yoo dhugaa wayii dubbanne jechuudha. Tokkoffaa abdiisan baariyaan baraas gizaachoo. Maaliif Abiyyi Jawaarin dhabamsiisu Jawaar Abiyyiin dhabamsiisu jechuun gaallaan bagaallaa jechuun baariyaa baarichaan ajjeesisisu Abiyyi najjeesu Abiyyi Jawaarin ajjeesu. Kana keessa yoom baana Oromootiyya har'a Amaarri maal nu goote maaliif Amaara quba qabna har'a ufii wal fixaa jirra ufii wal dhabamsiisaa jirra ufii aangoo yisilqaan ximaat bichaadha malee aangoon kun hagam achi nuufisiisa ka jedhamutu kana uf keessatti gad ilaallee Oromoon dadhabne jechuudha. Garuu kana hiikuudhaaf maalidha gaafa jennu Oromoo Itoophiyaadhaaf Taanzaaniyaan teenna lafa teenna Keeniyaan lafa kenna Ugandaan lafa kenna har'a odoo gatteennee wombarii tokkorra waliin teennee dubbanne biyyattii hundaayyuu bulchuu ni dandeenya. Har'a ofii wal fixaa jirra Oromoo. Har'a kun Abiyyiin xiqqeessa. Kun Jawaariin xiqqeessa. Kana mee maalidhaaf ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አይሮፕሌን nama Itoophiyaa jira mangadiin kun nama kenna yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Ayroopleen ma tokko fuudhee Abiy Jawaarin illee fuudhee still marroma bosona keessa jiru kanaayyuu odoo fuudhee bakka tokko wajjin afaan tokko dubbatan. Abiyyis Oromummaa kennuuf hin dandeenye ilma Oromooti. Irraa fudhachuu hin dandeenye. Jawaari yiman jedhaan jiranii yimanaayyuu ikkoonoo jedhanii. Maaliif maafi bakka tokko ta'anii wajjin dubbachuu dadhaban yoo nageenya Itoophiyaadhaaf tana jaalan. Angaru macarasha irra maal jedhi isin jedha Oromooti beektan Itoophiyaadhaaf kan nu barbaachisu snaayipara girnoofi matrayaasii taankii miti. Kan nu barbaachisu tiraaktera misooma qofa kan biyyattii sana kan nu barbaachisu. Ameerikaan qawwee nutti gurguratti. Wanyaadha wal nu ficcisiisuudhaaf jechuudha. Awurooppaan qawwee nutti gurgurata. Har'a wajjin teennee dubbachuu dadhabneeti diinni nutti kolfaa jira. Hundi isaanii jechuudha. Galatoo mana dhageeffachuu abdiisaa muti. Gaash doktor maal gochuu qabna gaash doktor. No Abdulhab ila dhugaa dubbachuu fi yeroo hedduu anini namoota baratanii siyaasaa haasanii jettanii amma teettee dhageeffatanirra namoota maayyimii waata kan baratin kanneen tura qabsoo beeka dhugaa dubbachuuf. Amma Dr. Hurriin isaan nama baratanii wanti isaan dubbatan baay'ee waan xiqqoo ol keessa laaqab malee misooma nu barbaachisaa nama jiraatiin misooma madaabaraa sittiin kennanii si ajjeesanii. Dr. Hurrii jechuun nan beekaa Dr. guddaadha ni beekna warra Arsiitii isaanis makuma kana Dr. Hurrii Cilaaloo jechuun magaalaa keenya jira Arsii keessa
Cilaloo nama akka ajaa'ibaa beekna. Hurrii gaara Cilaloo jedhee Ahmad Xawwiil sirbe. Muhammad hurrii gaara Cilaloo saqa mimee hurrii gaara Cilaloo saqa mimee dubra Arsii Odeeti maali na fuute ka jedhu Muhammad Xawwiil. Yaa sawuree keessa gayyaatii durbeen jedhee ka sirbe bara. Yaa sawuree keessa gayyaati. Arsiidha sin jennee barsi taqabballeerra bara. Waa'ee siyaasaa. Yaa hurrii gaara Cilaloo kagatuu rakkanne lolli halkanii miti guyyaa maal dadhabne jenne lamaan inni niyyaa waabee marfate karaani abbaanii soodu ilmi jabaan badu. Ilma jiraam badu maqaanidha. Kana godha. Talli haala itti mudduudha malee gattaa'u miti jedhu gurbaan. No, hurrii ni beekna, Dooktara hurrii ni beekna, Dooktara waan hedduu dubbatanii isaan waan hedduu dubbatan. Garuu lolli keenya islaa personal ummataaf haasa'u jirraani, ummata Oromoo saniif haasa'u jira. Akkas yaaduu qabna anis rakkoon uummanni keenya waan hedduudha. Akkas yaaduun barbaadanis malee islaa personal ijoollee hedduu qabdi Oromoo. Nama hedduu jira Oromiyaa keessatti. Ijoolleen Oromoo Arsii, Baalee deemi, Harargee deemi, Wallagga deemi, Jimma deemi. Ijoollee hedduu qabdi Oromoo. It's not personal. Nama lamaa miti. Miliyoona 60tu jira duuba keenya. That's it. Akkasitti ilaalaa. Thank you. Baay'ee haasa'uun danda'u warra. It's okay. Thank you. Amaar faayillee dubbachuun dandeetta abdii sana kun qabu. No, እኔ በአማርኛ ማውራት ይችላል። ዋን ሲሰጣት ነው። ኖ ማለት ስለሚፈካቴ ምን አለ መሰላችሁ? አሁን የሁለት ሰዎች ችግር አይደለም የኛ ችግር። ያ ህብረተሰብ ያ ህዝብ የተደላደለ ኑሮ መኖር አለበት ብለን ነው እየጮህን ያለነው አይደል እንዴ? ያንተ ሄደ እዛ ጋር ኢንቨስት ማድረግ የግለሰቦች ብዙ ሀብታሞች ያውቃል። አሁን ዶዶላ ምናምን ስትል እነ ጮምቤን ማጥልጅ ነው። እኔ ባሌን ማቀው በኮምፓይነር ስራ ነው። እጃጭ ያለው አርሽ ያለው እስከ ጊኒር በዚህ እስከ ጎሮ ምናምን ድረስ ማቀው አለው። ባሌ ለኔ የሚነግረኝ ሰው የለም እዚህ ጋር ማቀው በኮምፓይነር ስራ ነው። ለምን ዘመዶች ቤተሰቦቼ ኮምፓይነሮች አላቸው። በቃ ምንም ዶዶላ ስትለኛው እነ ጮምቤ ሙሉ ማር ምናምን ታቆለ አዳባንም ጥራ እንጂ አብዲሳ እነ ዛራ አባ ዛራ እነ አህሜድ ሰውነት ይናገራል። ዛራ እኔ የነ ሙፍቲ የነ አወሌ ጓደኛ ነኝ። የነ ሙፍቲ የነ አወሌ ጓደኛ ነኝ። አላህ ይራማቸው። በጣም ወዳቸው በህይወት የሉም፣ ጓደኞቼ ናቸው። ሙፍቲ የሳምንት ታላቁ ነኝ። ሲያሳ ከመ ጎዳ ቡሌ ገነማ እንደ መጋላን ለካርተ ባእና መቀደሲሳ አብዲሳ ረኮን ጆሌ አጃኢባ መቃ ካሰቤታ አመኒ አወል ማለት አወል አላህ ይራመው። ኦ ማይ ጉድነስ ያሳለፈ ጀረከን ናማ ዘርፌ ቤት ዛልክ አይደል አብዲሳ ኪያ ይሆን ወአቴ ነው በሪት ለፍትለ ሳአን ብራ ሰገሌ አብዲሳ ኑለ ቱንቻን ቀምና እኔ እቀጥላለሁ እርፋት ከነ ዶክተር ከነ እኔ እቀጥላለሁ። አብሺራ አብዲሳ እንደዳወላለን፣ እንጫወታለን። ገቢ ሆናል እኔ ጋር አመት ተጋን ለረፋ ዶዶላ ጉርባ ስልጤ ተቆቆጋካ ወንዶ ረቲ የሙፍቲን ፎቶ አሳያለሁ። ጠብቀኝ። አወል ቃሲሚን ስታሰው ጅራበር አባሌ እንደገለ አወል ቃሲም አሁን እሱ ተተኩሷል። አወል የዛራ ልጅ ወንዶ ዳደቱ ዶክተር ሪማል ጀተንሲ ጉርባ ስልጤ ተቆቤታ ካ ቱካንዶ ከየደ ወንዶ ዳደቱ ቶክቶክ ረቲ በጣው ጉርባ ሙሰማሞ ሱባለ ዳደቱ ቶክ ወባዱ ቢተ ስልጤን በእንት ነው ከሰገልተ ሙሰማ ወራክ ማለት ነው። ኢስተድሚን ሹፍሮ ወንን ይስኖራል እና ጀረከና ናማ ተደበ ረፋ አቦ ዶዶ ለጋራቶም ታንክ ዩ ብሮ ነጋን ኑቱራ አብዲሳ ጡ ተላውጣው እንዳላሳየ አይለ ስላሲ መርኩ ፊቤታ ኖ ኢትስ ኦኬ አይ ስፖርት ወጀዳ ጂሚ ዝሮ ወጀዳ ዶዶ አፎና ኢላ አብዲሳ ከነው ትናሪን ተመና ዶዶ አብዲሳ ሙድ የገባው ልጅ እኮ ነው። አብዲሳ ያ ችግር የለውም። ጂሚ ወጀዳ ስርት ያ ካሱ ጅር እና ከሲበቃ ነገ ኑቱራ ጀረከን እኔ ከፍታለሁ። አብዱልሃብ ኢምብረዴ ማቲያስ ይቀጥልበታል። ዶዶ ለገለቶም ባላ ገለቶም ማሰለ ኡልፋዳ አፎና ኢላ ጋይስ ዋፋን ወልደብነ